Kaayyoo guddaa qabaattee garuu gaafa anniisaa isatti hin dhugoomsitu dhabdu boruun hojjedha jetta. Wanti nama ajaa'ibu garuu boru yoomillee hin dhufu. Seenaa kee jijjiiruuf jireenya kee fooyyessuuf waan ajaa'ibaa hojjechuu feete garuu jalqabuma irratti kan kuftu yoo ta'e karoorri kee qaama kee ispoortiin ijaaruu yookaan kitaaba barreessuu yookaan waan haaraa barachuuf ta'a. Garuu ammas bilbila kee tuttuqaa jirta yookaan TV ilaalaa jirta yookaan raftee jirta. Maaliif kun kan si mudatu? Sababni isaa ati dadhabaa waan taateef miti rakkoona haala ittiin jalqabuuf kaa'e. Sammuun waan tokko haala salphaa ta'een akka hojjennu barbaada. Yoo hin taane miirri dadhabbii sitti dhaga'amuu danda'a. Rafi fiilmi ilaalii bashannani siin jechuu danda'a. Oduun gammachiisa kana furuu ni danda'ama. Miira dadhabbii barteedha. Barteen immoo jijjiiramuu ni danda'a. Tarkaanfiiwwan sadan armaan gadii kun miira dadhabbiif furmaata. Inni tokkoffaan xixiqqee. Yoo kitaaba barreessuu barbaadde guyyaatti fuula 100 osoo hin taane sarara 10 barreessi. Pushaappii yoo jalqabuu barbaadde har'a 5 hojjechuun jalqabii saniin booda 50 jechaa itti fufuun sirriitti danda'ama. Isteeppii xixiqqoon kun jireenya nu salphisu miirri gaariin akka nutti dhagahamu taasisu. Xiyyeeffannoo kee tarkaanfachuu irratti malee perfekshinii irratti ta'uu hin qabu. Lammaffaan irra deddeebii salphaa uummata easy routine. Al tokkotti ariifachuun akkuma fiigdu si godha. Garuu irra deddeebiin akka automaatik taatu si godha. Fakkeenyaaf bishaan ruuttoo tokko dhagaa irratti yoo naqxe Daarekshinii dhagaa sana yoo jijjiire yookaan daara irra jiru irraa xarage malee wanta biraa waan haaraa irratti hin fidu. Garuu coomni bishaanii dhagaa ni oolu. Maali wanti jalqabuu barbaaddu guyyaatti? Bishaan liitira 2 dhuguu oor kitaaba dubbisu ta'uu danda'a. Barteewwan xixiqqoon kun siistama jabaatirraa ijaaramtu ta'an. Seerri inni sadaffaan seera daqiiqaa 15tti fayyadamuudha. Wanti ulfaatan jalqabuudha. Kanaafuu waada ofiif seeni waan tokko daqiiqa 15f hojjechuudhaaf. Saniin booda of badhaasi. Yoo waan sana daqiiqa 15f hojjette daqiiqa muraasaaf immoo kabaji, gammadi, muuziqaa sitti tolu caqasi, xiqqoo boqadhu, miirri gaariin akka sitti dhaga'amuu fi dammaqtee akka itti fuftu. Namoonni har'a milkaa'anii argitu hunduu salphaa irraa jalqaban. Perfeekti ta'uun sirraa hin eeggamu. Jalqabuu qofatu sirraa eeggama. Kaayyoo kee, abjuu kee akka ibidda qabachaa jirutti ilaali. Gochaa kee xixiqqaan inni kamiyyuu akka boba'aa yookaan gaazii ibidda sanitti dabaluuti. Kanaafuu boba'aa itti dabaluu itti fufi. Yeroo booda ni laboobda. Wanti har'a hojjettu ibiddicha bobeessuufi kufuu ni dandeecha. Dadhabbiin sitti dhaga'amuu danda'a. Garuu dubbiin kan jiru deebitee ni kaata moo hin kaatu? Kaatee irra deebitee ni yaalta moo ni dhiista? Kufaatiin milkaa'inaaf faallaa miti. Qaama deemsichaati. Of ta'e fuulduratti deemuu itti fufi. Kaayyoon kee guddaadha. Garuu miirri dadhabbii yoo sitti dhagahame steeppiin sadan kanatti fayyadami. Xixiqqeessuu, irra deddeebii salphaa uummachuu, seera daqiiqaa 15tti fayyadamu. Yeroo sirrii hin amma eegali. Sirrii ta'uun sirraa hin eeggamu. Garuu itti fufiinsi jiraachuu. Xaarii yookaan ifaajii xixiqqishuun yoo itti fufiinsa qabaatan jijjiirama guddaa. Garuu itti fufiinsi kan jiru yoo eegalte Waaqayyoon wanti barbaachisu hundumaa keessaa waan dhabe hin qabu. Kanaaf inni kaayyoo kee badhaadhummaa barbaachisu wajjin siif kenna. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galanni koo jabaadha. Viidiyoo biraan hanga walii garuutti nagaan naaf turaa. Bye.